Maatiiwwan qubee akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii jechaa guyyaa har'aa histirii kutaa 12ffaa akkuma yeroo darbe waliin jalqabnee turre yuunitii arfaffaa paartii arfaffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Egaa paartiiwwan tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa keessatti qabxiiwwan ijootaa waliin ilaalaa turre har'as qabxii arfaffaa yookiin paartii arfaffaa keessatti waa'ee the second world war jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. So the issues to be discussed under the second world war was the first one, the causes of the war. Akkuma waraana addunyaa tokkoffaa keessatti ilaalaa turre waraana addunyaa lammaffaan sababa maaliitiif jalqabee kan jedhu yookiin immoo ka'umsi waraana addunyaa lammaffaa maali waan jedhu wallaalla. Inni kan biraa the causes, especially the acts of the aggressive powers kanneen akka biyyoota aggressive ta'an like Germany, Italy, Japan actiin isaanii maal fakkaata keessaayyuu waraana addunyaa lammaffaa keessatti waan jedhu waliin kan laallu ta'a. Inni biroo the effects dhumarratti yookiin consequences isaa maa inni impact of second world wariin keessaayyuu economically, politically and socially waan jedhu qabxiiwwan ijoo nuti as keessatti ilaallu ta'a. Inni karaa biraa fi inni dhumaa the contribution of the second world war particularly for the colonized nations yookiis immoo biyyoota weerara kolonii jala yookiin immoo sirna bittaa kolonii jala jiraniif waraana addunyaa lammaffaan gumaacha maalii qabaa waan jedhu walii kan laallu ta'a jechuudha. Keessaayyuu gara ardii Afrikaatti akkasuma gara Eeshiyaa keessatti waraana addunyaa lammaffaan gumaacha olaanaa qabaa. Isa kana bira geenye kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So from the beginning under the causes of the second world war egaa waraana addunyaa lammaffaan basic cause fi immediate cause qaba. Basic cause kan jennu yookiin immoo sababoonni bu'uura ta'an waraana addunyaa lammaffaan akka jalqabuuf ta'an keessaa akkuma waraana addunyaa tokkoffaa military block ijaaruudha yookiis immoo gareewwan waraanaa ijaaruudha. Akkuma beekamu gaa second world war keessatti tiimii gurguddoon lama jira, especially the Axis powers and the allied powers jennu. Axis powers eenyudha? Like warra tiimii ijaarratan fakkeenyaaf Rome, Berlin and Tokyo Axis powers or triangle warra jedhaman like maaliifi Rome magaalaa guddittii Itaaliiti, Berlin magaalaa guddittii Jarmaniiti, akkasumallee Tokyoon kan Japan jechuudha. Isaan kun tiimii ijaaruudhaan Axis powers jedhamu. Allied powers warra jennu like Britain, France, USA after 1941, Russia akkasuma kanneen biroollee kan keessatti hammataman ni jiru. Isaan kun immoo allied powers jennaan jechuudha. So inni kun tiimii waraanaa ijaaruudha yookiis immoo the formation of military blocks jennee kan waamnu jechuudha. Sanaa wal qabatee keessaayyuu the rise of the dictators especially in the time of 1930s keessaa 1930moota keessa gaa biyyoonni aggressive powers jennu like Germany, Italy and Japan isaan kun tiimii kana ijaaruudhaan humna waloo akka waliif ta'an yookiin immoo akka wal deeggaruu qaban kan isaan irratti waliif ibsanii jechuudha. So like Germany, Italy and Japan signed the Tripartite Treaty or the Tripartite Act especially in 1940 in order to formalize their military formation as the Axis powers. Kana yookiis immoo Axis powers ta'anii waamamuu isaanii yeroo isaan itti mirkaneessan keessaayyuu Tripartite Treaty kana gaafa waliin mallatteessan jechuudha. Gaa try ishiin jettu kun gaa already sadii jechuu kan ibsitu jarreen kun sadan yookiin immoo aggressive powers warra jedhaman kun sadan tiimii akkasii ijaaruudhaan yeroo isaan waraanaaf qophaa'an ni argina jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti basic cause keessaa formation of military blocks or military alliance jennee ilaaluu dandeenya. So Germany, Italy and Japan formed such like military fronts against their opposers or rivals. Keessaayyuu jarreen kun humni waraanaa akkasii kun maaliif isaan barbaachise yookiin immoo biyyoonni aggressive powers ta'an kun maaliif humna waraanaa kana yookiin immoo humna waraanaa waloo kana kan isaan waliin ijaaruu barbaadan kan jedhuudhaaf deebiin nuti qabnu as keessatti especially in order to support each other yookiis immoo wal deeggaruudha jechaadha. Maaliif jarreen kun interestii babal'aa qabu keessaayyuu conquestiidhaan aggressive power ta'anii addunyaa kana kan weeraruu deemaa jiranidha. Kana cinaatti maal qabu? Imaammata adda addaa qabu jechuudha. Especially what kind of policies like political and economic policies. Fedhiiwwan siyaasaa akkasumallee fedhiiwwan dinagdee olaanaa waan qabaniif kana keessatti immoo adeemsa isaanii keessatti immoo wal deeggaruu wal cinaa dhaabbachuu yoo biyyi tokko isa tokko weerare irratti dhiisuu wal deeggaruu kan jedhu tiimiin kun yookiin immoo military blocksiin kun yookiin immoo unitiin kun kan ijaaruun barbaachiseef fookasiin isaa inni guddaan kanadha jechaadha. Inni biroo appeasement policy dha. Appeasement policy especially for the
the cause of the Second World War, appeasement policy means it is a policy followed by Britain and France against Nazi Germany and the fascist Italy even up to the beginning of the Second World War. Egaa imaammata kana gaafa jennu imaammata Britishii fi Faransaayidhaan hordofamaa ture hanga waraana addunyaa lammaffaan gahutti jechuudha. Maal jechuudha appeasement policy gaafa jennu? It is a policy which allowed or provided Hitler to use the political and as well as territorial expansion. On the other hand, it also compromises about the act of Germany. Maayini already jarreen kun humna waraanaa keessatti hirmaachuu caala gara duubaatti deebi'uu nageenya filachuu waraanatti deemuu caala nagaa buusuu imaammata jedhu irratti kan isaan focus godhan jechuudha Britishii fi Faransaay. Inni kun immoo caalatti keessaayyuu biyyoonni aggressive powers ta'an kun daangaa tokko malee humna isaan fuuldura dhaabbatu osoo hin jiraatiin akka barbaadanitti akka isaan socho'an isaan taasiseera jechuudha. Kanaafuu appeasement poolisiin hirmaannaan Britishii fi Faransaay waraana addunyaa keessa seenuurra duubatti deebi'uu kan isaan filatan. Inni kun immoo daangaa tokko malee biyyoonni kanneen akka Germany, Italy, even Japan hin dabalate jechuudha. Akka isaan aggressive power ta'anii addunyaa irratti military conquest kana jabeessaa deeman isaan taasiseera jechuudha. Kana qofa otoo hin taane USA'n akkasuma isolation policy hordofaa kan ishiin turte keessaayyuu amma beekamu hanga bara 1941 waraana addunyaa lammaffaatti dabalamtutti USA'n isolation policy hordofti. Isolation policy means never supporting or challenging the world, especially the world nations. Biyyoota addunyaa keessa galuu dhiisuu keessaayyuu dhimma biyyoota Awurooppaa gidduu galuu dhiisuu akka ishiin barbaadde. Kanaaf immoo imaammata dhuunfaa ishii isolation policy jettee kan ishiin itti fufaa turte. Haa ta'u garuu isolation policy'n 1941 akka inni cabe ni ilaalla. Keessaayyuu USA'n waraana addunyaa lammaffaatti kan ishiin dabalamte Japan irratti waraana banuudhaanidha. Sababiin isaas immoo Japan buufata doonii ishii waan jalaa weerarteef jechuudha. Pearl Harbor isa kana fuulduratti ilaalla. Egaa biyyoonni ciccimoo ta'an like USA akkasuma Britain, France dhimma waraanaa gidduu seenuu dhiisuun Jarmaniif, Itaalii akkasuma Jaapaniif immoo balbala guddaa baneera jechuudha. Akka isaan aggressive power ta'an addunyaarra deeman biyyoonni kun immoo addunyaa gara waraanaatti akka isaan fidan sababa ta'uu danda'eera jechuudha. So why Britain, why the appeasement policy and the isolation policy resulted for the beginning of the Second World War. Egaa imaammanni isolation policy jennu appeasement policy jennu kun Britain Faransaay'n kan hordofamu akkasuma isolation policy USA an hordofamu kun akkamitti waraana addunyaa lammaffaan akka inni ka'uuf sababa godhe yookiin immoo sababa taasise isa jedhuudhaaf the policy makers kan jennu like special appeasement policy dhaaf Britain Faransaay ilaaluu dandeenya. Isolation policy dhaaf immoo USA ilaaluu dandeenya. Policy makers jennaani they were not interested to involve in the war. Especially they hindered themselves to involve in the issue of the aggressive powers. Dhimmoota kana faana jarreen aggressive power ta'an faana compete gochuu kan hin barbaanne jechuudha. Yookiin immoo isaan faana deemuu kan hin barbaanne hirmaannaa isaanii isaan godhan gidduutti hirmaachuu kan hin barbaanne duubatti akka isaan harkifatan taasiseera jechuudha. Inni biroo it also encouraged the fascist state warra jen akkuma aggressive power jennee waamaa turre jarreen kana sadan jechuudha. It supported these nations to intensify their military conquest throughout the world. Addunyaa irratti gaa humna military conquest yookiin humna waraanaa weeraraa kan addunyaa irra akkasaan jabeessaa akkasaan babal'isaa deeman taasiseera. Inni kun immoo waraana addunyaa lammaffaan akka ka'uuf sababa taasiseera jechuudha. Walumaa galatti gaa appeasement policy fi isolation policy'n waraana addunyaa lammaffaatiif ka'umsa kan jennuuf hirmaannaan biyyoota ciccimoo kun keessatti waan dhabameef yookiis immoo namni biyyoota aggressive powers fuuldura dhaabbatu waan hin jirreef jarreen kun daangaa darbuu kan isaan jalqaban jechuudha. Inni kun immoo waraana addunyaa lammaffaatiif sababa ta'eera jechuudha. Kanaaf Britain and France followed the appeasement policy for the following, especially they were not ready to involve in the war. Akkuma jalqaba kaafne gaa biyyoonni kun waraana addunyaa lammaffaatii booda waraana biroo keessatti hirmaachuudhaaf ready miti qophaa'ummaan qabanii akkasumallee gara waraanaatti deemuufis immoo interestiin qaban jechuudha, fedhiin qaban jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan addunyaan nageenya keessatti akka ishiin deebitu waraana caala nageenyi gaarii akka ta'e kan isaan filataa turanii dabalataan economic crisis'idha.
jarreen kun appeasement policy kan isaan hordofan economic crisis or the world economic depression kun akkuma yeroo darbe keessa kaasa turre dinagdee biyyoota addunyaa baay'ee gaaga'eera keessattuu dinagdee biyyoota Awurooppaa jechuudha. Inni kun immoo discourage isaan godheera jechuudha. Maaliif baasii olaanaa baasii gurguddaa waraana addunyaa tokkoffaarratti baasaa turanii inni kun immoo kiraayisisii biyyoota isaanii gidduutti taasisaa waan tureef waraanatti dabalamuu caalaa duukatti hafuu kan isaan filatanii kun immoo waraana addunyaa lammaffaatiif poolisii kana hordofuun isaanii ka'umsa yookiin immoo biyyoota kan biroo daangaa dabarseera jechaadha. Inni sadaffaan basic cause keessaa great economic depressionidha. Gaaga'insa dinagdee isa jennu egaa kanas yeroo darbe keessa bal'inaan ilaalaa turre keessaayyuu great economic depression kun karaktariinsaa amalli isaa maanyi kan jedhu almost the economic crisis and the political turmoil biyyoota addunyaa baay'ee keessatti fiduu danda'eera jechuudha. So it resulted the economic crisis and the political instability in many world nations. Biyyoota addunyaa gidduutti jeequmsaa fi gaaga'insa dinagdee hedduu fideera. Kana keessatti egaa biyyoonni like Adolf Hitler of Germany, Mussolini of Italy and the militaries Japan isaan kun illee gara aangootti akka dhufaniidhaaf keessaayyuu biyyoota isaaniitiif waadaa akka isaanitti seenaa turan yookiin immoo economic crisis kana ni fooyyessina waadaa yeroo isaanitti jedhanii fi akkasuma gara aangootti akka isaan dhufan isaan taasisuu danda'eera. Inni kun immoo maal jabeesseera? They also consolidated the policy of aggressive power or aggression kana jabeessuu danda'eera jechuudha. Aggressioniin immoo already deemee waraana addunyaa lammaffaatiif sababa ta'uu danda'eera waan ta'eef jechuudha. So the best example is here. Hitler wanted to occupy the Sudetenland, which is a part of Yugoslavia. Egaas keessatti aggressive poweriin kan inni mul'achuu jalqabe asirraa kaasnee ilaaluu dandeenya. Lafti kun paartii Yugoslaviyaati. As keessatti egaa keessaayyuu Jarmaniin yookiin immoo Hitler gaafa paartii kana weeraruudhaaf deemtu biyyoonni kanneen akka like Britain, France akkasumallee Russian isaan kun immoo Yugoslaviyaa duukaa dhaabbatanii Hitler akka rukutan kan isaan waadaa seenanii fi haa ta'utii garuu yaada jijjiiranii Munich Treaty Board yookiis immoo waliigaltee bara 1938 ta'e keessatti biyyoonni like Britain, France, Italy, Germany mataan ishii keessatti hirmaatu keessaa inni kun yerootti Jarmaniidhaaf heeyyamame jechuudha. Maaltu heeyyamame? Asuma irratti akka ilaalaa turre Hitler kaayyoon isaa inni guddaan paartii Yugoslaviyaa kan taate kana yookiin immoo Sudetenland kana weeraruudha. Asirratti biyyoonni kun ejjennoo isaanii jijjiiranii Yugoslaviyaa duukaa dhaabanna kan jedhan isanii waliigaltee kana booda Jarmaniin akka lafa kana kan ishiitti dabalattu yookiin immoo kutaa biyya Yugoslaviyaa kana gara paartii Jarmaniitti akka ishiin dabalattu eeyyama yeroo isaan itti godhaniyyuu ni ilaalla jecha yookiin immoo ni mul'ata. Kana duukaa miti. Kana erga ta'e booda inumaayyuu Hitler caalatti guutummaa yookiis immoo Yugoslaviyaa kana weeraruudhaaf yeroo inni itti socho'aa ture argina. Dabalataan immoo Itaalii gaafa laallu Albaaniyaa bara 1939 akka ishii weeraruuf deemaa turte ni mul'ata. As keessatti egaa biyyoonni Awurooppaa kana keessaayyuu Biriitanii fi Faransaay wanti isaan adda baafatan tokko maalidha? The interest of the dictators were not were unlimited yookiin immoo daangaa miti. Jarreen kun fedhii olaanaa qabu addunyaa irratti. Kanaafuu eeyyamamuufis biyyoota akkasii mirga keenyaan fedhii keenyaan dabarsitii kenninuufis isa nuti gochaa jiru kanatti kan hin quufne yoomiyyuu daangaa fedhiin isaanii daangaa kan hin qabnedha akka isaan jedhanii hubatan taasisuu danda'eera jechuudha. So the act of Germany enforced especially Britain and France to make an alliance with Russia. Egaa gochaan Jarmanii, gochaan Itaaliin biyyoota addunyaa irratti deemtee weeraraan iddoo adda addaa kana weeraruuf deemaa turte kun Biriitanii fi Faransaay garamitti geesseera? Keessaayyuu Raashiyaa faana humna isaanii akka isaan jabeeffatan yookiin immoo humna waloo kana akka isaan ijaarratan. Maaliif aggressive poweriin kun akkaataa ammatti deemaa jiru kana keessatti yoo ilaalame addunyaa guutummaatti weeraruu danda'u jarreen kun sodaa jedhu waan qabaniif inumaayyuu Biriitanii fi Faransaay Raashiyaa faana hariiroo uumanii warra aggressive powerii kana fuuldura akka isaan dhaabatan taasisuu danda'eera jechuudha. Keessattiyyuu akkuma jalqaba kaafne egaa British Faransaay appeasement policy hordofaa turan jenneerra amma appeasement policy'n hafee already jarreen kun dhimma addunyaa keessa yeroo isaan itti seenuu jalqaban ni mul'ata jechuudha. Inni arfaffaan waraan addunyaa lammaffaatiif ka'umsa yookiin immoo basic cause ta'e keessaa League of Nations dha. Especially the weakness of League of Nations because League of Nations economically powerless dha.
yookiis immoo military powerlessidha, economically powerlessidha, effective measure hin qabu, tarkaanfii olaanaa fudhachuu hin danda'u jechaa turre. Egaa isa kanaan immoo toothless dokkii jennee waamne jechuudha. Already tarkaanfii isa dadhabaadha waan ta'eef yeroo darbee baay'inaan kaasnee turre. Dhimma aggressive powers tana yookiin immoo biyyoota militaristii ta'an, aggressive powers ta'an kana daangessuu hin dandeenye. Egaa biyyoonni kun gara waraana addunyaa lammaffaatti addunyaa akka isaan geessaa turan ni ilaalla. So inni kun ka'umsa waraana addunyaa lammaffaatiif basic cause-dha jechuu dandeenya. Inni shanaffaan Spanish Civil War-dha. This is the active involvement of Italy and Germany in Spanish Revolution or Rebellion. Egaa biyyoonni addunyaa Itaalii fi Jarmanii kan isaan komatan waraana yookiin immoo rebellion fincila Spanish keessa ture keessatti yeroo isaan hirmaatanidha jechuudha. Fincilli kun maal fakkaata? Keessaayyuu democratic elected government kan ta'e aangoo irraa buusanii nama yookiis immoo General Franco kana aangoo akka inni ba'u yookiin immoo deeggaraa turan jechuudha. Kun humna fincilaan aangoo qabachuu, humnaan gara aangootti dhufu kana duukaa Itaaliif Jarmaniin kan isaan dhaabbachaa turanii. Inni kun immoo biyyoota addunyaa aarseera jechuudha. Hinumaayyuu aggressive power ta'anii otoo jiranii caalatti iyyuu immoo aktiin isaanii kun irra darbee waan seeraan alaa kana hojjetan keessaayyuu rebellion kana deeggaran kan jiru biyyoota addunyaa irraa kominni isaanitti ka'uu danda'eera. Inni kun immoo miira waliigaltee dhabuu biyyoota addunyaa gidduutti fiduu danda'eera jechuudha. The next one is how and also when the Second World War was immediately started. Wanta ammatti ilaalle kun basic cause-dha jennee haa ta'u waraana addunyaa lammaffaan immediately akkamittiin jalqabe yookiis immoo maaltu bane balbalaa kan jedhuudhaaf akkuma beekamu here is the immediate cause, especially the invention of Germany over Poland. Egaa yerootti Jarmaniin Poland weerartu Septembarii 1 bara 1939 kaasee waraana addunyaa lammaffaan ifatti kan inni baname jechuudha. Waraanni kun biyyoota addunyaa kan hirmaachise jechuudha. So what was the expectation of Hitler when he invaded Poland? Egaa immediate cause isaa Septembarii 1 1939 akka waraanni kun yeroo banamu ta'a. Expectationiin yookiin immoo wanti Hitler eegaa ture maalidha? Keessaayyuu waraana addunyaa lammaffaan gaafa jalqabu. Egaa akkuma kaleessaa biyyoonni kanneen akka Britain, kanneen akka Faransaay kun appeasement policy hordofaa turan jenneerra. Egaa gochaasa kana keessatti yoo dhaqellee Poland weerarellee jarreen kun isa resist gochuu hin danda'an ilaalcha jedhu waan qabuufidha jechuudha. Kanaaf humni na duukaa dhaabbatu, na fuuldura dhaabbatu hin jiru waan ta'eef durayyuu Yugoslaaviyaa weeraraan ture, paartiishii fudhadheera. Hamma immoo gara Polanditti darbee yoo weerare biyyoonni yookiin immoo humni na duukaa na fuuldura dhaabbachuu danda'u hin jiru amantaa jedhu waan qabuufidha. Garuu asirratti Biriitanii fi Faransaay automaatikaalii yaada isaanii kan isaan jijjiiranii Septembarii 3 waraanichi jalqabee guyyoota lamaan booda Jarmanii irratti waraana kan isaan banuu jalqaban. Already appeasement policy kanarraa kaasee akka inni hafe ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti waraana addunyaa lammaffaan ifatti kan inni baname yeroo Jarmaniin Polandiin weerartu jechuu ni dandeenya jechaadha. Course of the war, adeemsi waraanichaa akkam ture? Egaa already as keessatti dhimmoota Jarmanii, Itaalii, Jaappaan baay'inaan kan ilaallu ta'a. Jarreen kun baay'inaan kan isaan addunyaa irratti waraana labsaa turanii. Keessaayyuu Jarmaniin Poolandii edda weerartee booda lighting war kan jiru yookiin immoo imaammata waraanaa kana kan ishiin labsaa turte. So the lighting war is the military engagement of Germany, especially in order to invade already Poland. Egaa humna Polandiin weeraruu kana labsii humna waraanaa akka kanaa kan ishiin labsite Jarmaniin jechuudha. Maaliif effectively Poland karaa kamiin iyyuu weeraruu akka qabdu kan ishiin labsii akkasii yookiin immoo labsii waraanaa kana kan ishiin labsite jechuudha. So the aim of the lighting war was in order to dominate or coordinate a military attack against Poland both on air as well as on the ground. Lafarras haa ta'u qilleensarraanis humnoota adda addaa fayyadamtee automaatikaalii haga dandeessetti Poolandiin humna ishii to'annoo ishii jala galchuudhaaf kan ishiin socho'aa turtedha jechuudha. So the lighting wariin aimiin isaanii guddaan, kaayyoon isaanii guddaan Poolandiin guutummaatti weeraruu Jarmanii kan argisiisudha jechuudha. Karaa biraatiin Phony War kan jennu, Phony War this is also the time of the silence. It is characterized by the time of no peace or no war jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun waraana addunyaa lammaffaan jalqabee yerootti effectively especially western front irratti humni waraanaa yookiin immoo waraanni
gahan hin jirre jechuudha. Kana jechuun totally silent illee yoo jechuu baanne effectively real fighting akka hin jiru ifatti face to face confrontation kan hin jirre keessaayyuu Western Front irratti ni mul'ata jechuudha. Egaa yeroo itti waraanni qabbanaa'ee silent ta'ee yookiin immoo real fighting Western Front irra yeroo itti hin jirre yoomii booda erga Poland weeraramte booda yeroo kana walumaa galatti foonii waarii jennee waamna jechuudha. It is the time of the silence or the absence of real fighting, especially on the Western Front, was characterized by the foonii war, particularly up to the time of 1914. Egaa bara 1940tti inni kun foonii war jedhamee beekama. So this period was ended following the invasion of Germany against Denmark and Norway. Egaa inni kun yoomii booda dhaabbate yookiin foonii waariin kun inni jedhu yeroo itti Jarmaniin Denmarkii fi Norway weerarturraa kaasee ni dhaabbate jechuudha. Dura akkuma beeknu amalli foonii waarii absence of real fighting dha jenneerra yookiin immoo ifatti waraanni kan hin jirre amma garuu 1940 boodarraa kaastee Jarmaniin ifatti Denmarkii fi Norway yeroo ishiin itti weeraruu jalqabdurraa kaasee yeroon silence period hin xumurame foonii waariin hin xumurame inumaayyuu attention Jarmanii biyyoota addunyaa gara waraanaatti akka deebisu taasiseera jechuudha. Keessaayyuu 1940 irraa kaasee jechuudha. Kana qofa otoo hin taane Jarmaniin Western Front irratti biyyoota kanneen akka Netherland, Belgium, inumaayyuu France yeroo ishiin itti weeraruu jalqabdedha. Inni kun immoo more akkuma jalqabaa irra deddeebinee kaasaa turre aggressiveness ishii caalatti kan ishiin mul'iste jechuu dandeenya jechuudha. Keessaayyuu Faransaay weerartee 1940 irraa kaastee hanga bara 1944tti even Faransaay to'annaa Jarmanii jala akka turte beekamaadha waan ta'eef jechuudha. So in southern France again, Nazi or Germany also assigned a puppet government under the leadership of Marshal Pétain. Egaa southern part of France illee weeraraa akka turte kana wal qabatee Hitler akkasuma Britain mataa ishii weeraruudhaaf akka deemaa ture. Kana jechuun humna waraanaa qilleensarraa fayyadamuudha yookiin immoo German Air Force kana fayyadamtee Britishin controlii gochuu akka turte. More aggressiveness Germany kanarratti akka mul'ataa ture ni beekama yookiin immoo ifaadha jechaadha. So what was the response of British against the act of Germany or the military action of Germany? Egaa gaafa German Britain kallattii adda addaatiin qilleensarraa humna waraanaa akka kanaa fayyadamtee Britishii weeraruudhaaf deemaa turte. Deebiin British maal ture keessaayyuu akkamittiin ilaalte akti Germany kan jedhuudhaaf it was the invention of new technology, especially radar kan jedhu kana uumte kan ishiin ittiin Germaniin to'achaa turte jechuudha. Radar yeroo jennu especially radio direction finding. Kanaan adeemsa Jarmanii kallattiitti Jarmaniin sochootee Britishii weeraruudhaaf deemtu kana yeroo ishiin itti to'achaa turte argina jechuudha. So the major purpose of radio direction finding was in order to locate the attackers. Attackers warra jennu gaa Jarmanii jechuudha warra Britain attack gochuudhaaf deemaa jiru kana attackers jennaani before it dominate Britain. Kallattiitti Jarmaniin socho'aa jirtu kana raadarii kanaan to'attee inumaa tarkaanfii waraanaa kan ishiin irratti fudhachaa turte. Egaa yaaliin Jarmaniin Britishii weeraruudhaaf deemaa turte kun kan hin milkoomne jechuudha. Maaliifi Britain illee teknoolojii kana fayyadamtee kallattiitti Jarmaniin socho'aa turte hunda isaa to'achaa sababii turteedhaaf jechuudha. Kana duwwaa otoo hin taane again also U-boat is also another means used by Germany to attack British. So kanneen adda addaa miinsi adda addaa humna waraanaa adda addaa fayyadamtee Jarmaniin already Britishin attack gochuudhaaf yaalaa turteetti. Egaa as keessatti bara 1940 irratti wanti mul'atu muummichi ministeera England yookiin British immoo kan inni lafa kaa'e Winston Churchill declarationii tokko kan inni labse. So it says that we shall never surrender. Kana jechuun yoomiyyuu hin weeraramnu, yoomiyyuu harkaan kenninu, Jarmaniin aktiin ishiin nurratti gochaa jirtu kana yoomiyyuu hin balaaleffanna. Kanaaf nuti powerfully taane gochaa Jarmanii kana balaaleffachuu ni dandeenya. Never surrenderiidha nuti waan jedhu kana kan hin lallabaa ture jechuudha. Kanaaf immoo Battle of Britain jennee waamna isa kana keessaa bara 1940 irratti jechuudha. So one of the major effect or result of the Battle of British was the failure of Germans' action to dominate Britain. Egaa asirratti inni kun military engagementidha, especially during Second World War keessa kan lolamaa ture. Kana keessatti Jarmaniin effectively akka yaaddeef akka karoorsetti Britishii weeraruu kan hin dandeenye, kaayyoon Jarmanii akka jalaa kufe yookiin immoo pilaaniin Jarmanii kun akka galma gahuu hin dandeenye ilaaluu ni dandeenya. Isa kanaan immoo Battle of Britain jennee waamna jechuudha. That is the failure of military engagement or military campaign that Germany made against
British but it was unsuccessful yookiin immoo milkaa'uu fi hin dandeenye jechuudha. Inni karaa biraa Jarmanii fi Soviet kan laallu keessaa the formation of Nazi Soviet non-aggression pact. Egaa kana keessattis Jarmaniin yeroo ishiin Raashiyaa faanatti qooda fudhatte ni argina. Yookiin immoo walii galtee akkasii kana waliin mallatteessuudhaan non-aggression pact egaa akkuma maqaa isaa irraa yoo ilaallu non-aggression yeroo jennu adeemsa walii weerarruu yookiin immoo tarkaanfii waraanaa hin fudhannu jedhudha. Inni kun Jarmanii fi Raashiyaa jidduutti kan mallatteeffame jechuudha 1939 irraa kaasee. Eemiin isaa inni guddaa yookiin kaayyoon paaktii kana maaliif mallatteeffame tiriitiin kun Jarmanii fi Raashiyaa jidduutti gaafa jennu in order to avoid any possible conflict between Germany and Russia. Waraanni kamiyyuu haa jiraatu garuu Raashiyaa fi Jarmanii jidduutti wal dhabdee kamiyyuu yoo jiraate solve gochuudha kana balleessuudha kan jedhudha. Inumaayyuu walii galteedhaan immoo Polandin share gochuudha, especially the western part of Poland by Germany and the eastern zone of Poland by Russia kanaan share gochuudha jechuudha. Kaayyoon non-aggressive pact Sovietii fi Germany jidduutti mallatteeffame jechuudha. Egaa inni kun akkasumatti hojiirra oolee kan jedhuudhaaf deebiin keenya no kan jedhudha. Maaliif kan jedhu despite of the treaty akka walii galtee non-aggressive pact irratti mallatteeffame osoo hin taane Jarmanii yaada jijjiirtee yookiin immoo Naaziin Jarmanii yaada jijjiiree Raashiyaa 1941 irratti yeroo itti weeraru ni argina jechuudha. Inni kun already wanti achi keessatti galma haga'u jedhamee mallatteeffame sun effectively hojiitti kamuu kan hin dandeenyee fi Jarmaniin illee yaada jijjiirtee Operation of Barbarossa jedhu kana kan ishiin labsite jechuudha. The Operation of Barbarossa was this Germany's military engagement against Russia. Yeroo ishiin itti labsii waraanaa akkasii kana Raashiyaa irratti labsite ni argina jechuudha. Yookiin immoo Jarmaniin tarkaanfii waraanaa kana Raashiyaa irratti kan ishiin fudhachuu jalqabde jechuudha. But wanti ishiin expect goote kun fulfill yookiin immoo galma ga'uu hin dandeenye. But the aim or the objective of Nazi Germany was unsuccessful. It was already crashed yookiin immoo Sovietii weerara Raashiyaa weerara kan ishiin jettee karoorfatte kun hin milkoofnee fi already inni kunis galma ga'uu hin dandeenye jechuudha. Inni biroo akkuma jalqaba kaafne Jarmaniin Faransaay already bara 1940 irraa hanga kan ishee weeraraa turte. Egaa Jarmanii yoo laalle like aggressive power ta'uu ishee kan ishiin itti mul'istu Raashiyaa weeraraa turte, Faransaay weeraraa turte, British weeraraa turte, part of Yugoslavia weeraraa turte. Aggressivenessiin Jarmanii kallattii adda addaatiin ifatti mul'achuu yookiin immoo manifest ta'uu danda'eera jechuudha. Gara Jaapaan yoo dhufnu militaristii Jaapaan especially 1931 yeroo ishiin part of China weerarte argina. Inumaayyuu immoo 1940 irratti guutummaa China yeroo ishiin itti weeraruudhaaf deemaa turte. Egaa yeroo darbe keessa ilaalaa turre bara waraana addunyaa lammaffaa keessatti biyyoonni kanneen akka China, kanneen akka Kooriyaa, kanneen akka Indo-China jennu kuni Jaapanii weeraramaa akka turan keessaayyuu aggressive power kana weeraramaa turanii. Kana keessatti egaa Jaapaan adeemsa ishii hinumaayyuu caalatti jabeessuudhaa fi tripartite treaty yookiin immoo triple triangle akka ishii mallatteessaa turte kana yeroo dura jalqaba irratti formation of military alliance kan jedhu keessatti ilaalleerra. Keessaayyuu Jarmanii fi Itaalii faana waliigaltee kana jabeessuudhaaf yookiin immoo fiixaan baasuudhaaf Jaapaan adeemsa akka kanaa jabeessaa turte jechuudha. Jabeessaa turte. So what forced Japan to sign the tripartite treaty with Italy and Germany, especially in its occupation of China. Maaliif gaafa China weeraruudhaaf deemtu Japan tripartite treaty kana biyyoota kanneen akka Germany fi Italy faana waliigaltee kana jabeessu maaliif barbaachise yeroo ammaa kanatti kan jedhu keessaa treaty guddaa USA irraa akka qabdu asirraa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Because USA supported or assisted China and also a challenge about the exportation of the military armament to Japan. Maaliif egaa USA'n akkuma beekamu USA'n allied powers keessa jirti. Japan immoo Axis powers keessa jirti. Jarreen kun lamaan yookiin immoo karaa biraatiin USA fi Japan garee faallaa keessa jiru jechuudha. So waan Japan Eastern part of Asia keessatti gootu kana baay'ee sodaa guddaa waan ishiitti fidaa jiruu fi haga danda'ametti tarkaanfii Japan gootu kana xiqqeessuudha yookiin immoo adeemsa ishiin deemtu kana xiqqeessuudha. Kana jechuun maal gochuudhaan adeemsa ishiin China weeraruuf deemtu kanallee daangessuu duubatti hambisuu tarkaanfii Japan fudhattu kana hir'isuudha. Yoo xiqqaate armaamintii yookiin immoo meeshaalee waraanaa akka ishiin hin arganne daangaa itti gochuudha. Inni kun immoo Japaniif sodaadha. Amma ta'e garuu biyyoota
Jarmanii fi Itaalii faana yoo walii galtee kana uumte adeemsa kana keessa illee darbuu akka dandeessutti kan ishiin ilaalte jechuudha. Inni karaa biroo USA's attempt to limit the further expansion of Japan's in the eastern part of Asia. Egaa inni kunis akkuma jalqabatti dubbanne USA'n adeemsa Japan sodaachaa kan ishiin jirtu haga dandeessetti garuu limit gochuudhaaf akka ishiin dhamaatii gochaa turte asirraa ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Inni karaa biroo tripartite treaty kan barbaachiseef in order to assist each other yookiin immoo sadan isaanii yeroo jennu gaa Japan, Italy, Germany isaan keessatti attaakiin tokko yookiin immoo eventii kam keessatti iyyuu jarreen kana sadan keessaa tokkoon isaanii yoo attaak ta'an akka isaan wal deeggaruu qaban. Humna ta'e akka walirratti hin dhiifne, common enemy isaanii akka walirratti hin dhiifne, kan nuun ala dhufu nu sadaniin ala jiru common enemy keenya. Kanaafuu wal deeggaruu ni dandeenya, wal deeggaruu qabna kan jedhu tripartite treaty kan mallatteeffame. Egaa inni kun illee Japan hinumaayyuu waliigaltee ishii caalatti Jarmanii fi Itaalii faana jabeeffachaa kan ishiin turte jechuudha. Irra caalatti iyyuu immoo sodaa USA irraa qabdu waan jiruuf jechuudha. Another important issue is about the entry of USA to the Second World War. Egaa seenaa keessatti USA'n haga bara 1941tti isolation policy hordofaa turte jennee ilaalle irra jalqaba. Isolation policy means never interfered or never participating in the world issue. Dhimma addunyaa keessatti hirmaachuu dhiisuudha isolation policy jechuun. Egaa isolation policy kun boodarraa akka inni hafe yookiin immoo cabe ilaaluu dandeenya jechuudha. So the entry of USA to the Second World War was due to the act of Japan. Maali USA gara waraana addunyaa lammaffaatti kan dabale yookiin immoo akka ishiin dhuftu kan taasise kan jedhurraa gaafa kaasnu gocha Japaaniiti jechuudha. Gochaan Japaanii maali? Japan invaded USA's naval base or Pearl Harbor on December 7, 1941. Egaa buufata doonii Ameerikaa Hawaii keessatti argamu kana Pearl Harborii gaafa Japan jalaa weerartu USA'n kallattumaan Japan irratti waraana banuudhaan waraana addunyaa lammaffaatti kan ishiin dabalamte. Kanaaf gochaan Japan USA'n akka waraana addunyaa lammaffaatti isolation policy dhiistee waraanichatti akka ishiin dabalamtu taasisuu danda'eera jechuudha. So having kept their promise, akkuma waadaa walii seenan tripartite treaty irratti sadan keenya iyyuu wal deeggarra akka isaan waliin jedhan jechuudha. Egaa asitti gaafa Japan buufata doonii Ameerikaa kana gaafa ishee weerartu waadaa isaanii kabajuudhaan Jarmaniin, Itaaliin US irratti waraana banuu kan isaan jalqaban jechuudha. Maaliif garee isaanii kana jala kan weeraramte waan ta'eef USA'n kallattumaan Japan irratti waraana banuudha waraana addunyaa lammaffaa dabalamte. Gaafa USA'n waraana addunyaa lammaffaa irratti Japan waraanuu jalqabdu Itaalii fi Jarmaniin immoo faallaa sana USA irratti waraana banuu jalqaban jechuudha. Sababiin isaa waadaa walii kabajuu qabna. Nu keessaa tokko yoo weerarame walirratti hin dhiisnu kan isaan jedhan sun waadaa kana kan isaan kabajuu jalqaban jechuudha. 1941 USA irratti waraana kan isaan labsan jechuudha. So the consequence of Japan's invasion of US's naval base resultiin isaa maalidha? Yookiin immoo weeraramuun buufata doonii Ameerikaa kanarraa wanti nuti arginu keessaa tokko the breakdown of isolation policy of USA that is formally followed by USA. Egaa isolation policy'n 1941 dura USA'n isolation policy hordofte jenneerra. Inni kun akka inni break ta'u yookiin immoo akka inni hafu har'a addunyaa keessatti akka ishiin dabalamtu dhimmi addunyaan hangalchu USA'n kan ishiin jechaa turte hafee har'a garuu waraanicha keessa seentee yeroo ishiin itti hirmaannaa taasisuu jalqabde argina. Inni kun isolation policy ni hafe yookiin immoo ni dhaabbate. Akkasuma it resulted the immediate entry of USA to the Second World War. Egaa buufanni doonii Ameerikaa kun gaafa weeraramu kallattumaan USA'n Japan irratti waraana banuu jechuun akkasuma waraana addunyaa lammaffaatti automaatikaalii yeroo sana akka ishiin dabalamtu taasiseera jechuudha. So the coming of USA to the Second World War resulted the balance shift from Axis powers to the Allied powers. Egaa USA waraana addunyaa tokkoof lammaffaatti dabalamuun maali bu'e wanti inni argisiise humni guddaan warra Axis powers irraa yookiis immoo kanneen akka Japan, Italy, Germany jennurraa gara Allied powersiitti akka inni jijjiiramu yookiin immoo baalaansiin humni guddaan gara kanatti akka inni jijjiiramu gochuu dandeesseetti jechuudha USA'n. Kanaaf USA'n akkuma beekamu USA waraana addunyaa tokkoffaa keessattis fakkeenya gaarii kan nu ta'uu danda'u bara 1917 waraanichi xumuramuuf waggaa tokko qofti yeroo hafu USA'n kan waraanichatti dabalamte. Egaa dhufuun yookiin immoo USA waraana addunyaa tokkoffaatti dabalamuun hinumaayyuu achittis baalaansii shiftii uume warri inteetee paaworii akka isaan mo'atan keessa sababa kan ta'e tokko USA'n humna guddaadhaan duubara waraana addunyaa tokkoffaatti dabalamuudha. Akkasuma waraana addunyaa lammaffaa keessatti illee gaafa dabalamtu humna guddaa garee ishiitti jijjiiruu dandeesseetti jechuudha USA'n.
karaa biraatiin the motives or the expectation of Germany to help Japan. Egaa gaafa USA'n Jaapaniin weerartu yookiin immoo Jaapaan irratti waraana bantu Jarmaniin expectationii maalii, ilaalcha maalii, fedhii maalii qabdi? Keessaayyuu Jaapaan weeraruu deeggaruu ishiitiin kan jedhudha. Because Hitler's expectation was the hope that Japan would support him in attacking of the Soviet Union yookiin immoo Russia. Maaliif har'a gaafa USA'n Jaapanii weerartu kana yoon Jaapaan cinaa dhaabadhe Jaapaniin deeggaree gaafa ani dhaqee Soviet Union yookiin immoo Russia deeggaru immoo Jaapaan na deeggaruu dandeessi ilaalcha jedhu qabdi jechuudha Jarmaniin. Kanaaf expectationin ishii inni guddaan akkuma jalqaba kaasan military allianceedha yookiis immoo garee waraanaa tripartite treaty keessatti kan isaan hirmaatan isa kana jajjabeessuudha jechuudha. Gaafa iddoo tokkotti sochoonu humna tokkoon gaafa deemnu wal deeggarraa wal cimsina kan jedhu sana ilaalcha jedhu sana qabatanii waan deemaa turanii jechuudha. So especially in the time of 1942 asirratti gaafa laallu especially waraanni kun biyyoota addunyaa irratti akka inni lolamaa caalatti iyyuu faffaca'u jalqabee fakkeenyaaf the eastern part of Europe, even the northern part of Africa, the Mediterranean region, Burma, China, the Atlantic and also the Pacific regions. Biyyoota adda addaatti waraanni kun addunyaa irratti yeroo inni faca'ee yookiis immoo frontii adda addaa irratti lolamu ilaaluun ni danda'ama jechaadha. Again, in the time of 1943, the Allied powers like Britain, France, and USA expelled or removed out Italy and Germany in the northern part of Africa. Egaa USA waraanichatti dabalamuun baalaansii guddaa fidee dhufeera jenneerra yookiin immoo humni guddaan gara warra Allied powersiitti akka jijjiiramu godheera jenneerra. Egaa 1943 irraa gaafa kaasnee ilaallu USA waraanichatti dabalamtee booda hinumaayyuu Jarmanii fi Itaaliin northern part of Africa keessaa akka isaan bahan yookiis immoo naannoo kana qabatanii akka kan isaan jiran gadhiisanii akka isaan bahuu danda'an gochuu danda'aniiru jechuudha biyyoonni sadan kun. Kana duwwaa otoo hin taane again it also resulted the balance shift akkuma jalqaba kaafne humni guddaan warra Allied powersiitti akka inni jijjiiramu. Egaa yoo 1943-45 means yeroo jennu it is a turning point. The turning point in which the military victory shifted from the Axis powers to the Allied powers. Yookiin immoo humni kun gara warra Axis powers irraa gara Allied powersiitti jijjiiramaa deeme ta'uu isaanii ilaalla jechuudha. USA immoo as keessatti qooda olaanaa akka ishiin qabdu ni beekamaa jechaadha. End of the war yoo waraanichi adeemsa maaliitiin gara dhumaatti dhufaa deemaa ture already effectively kallattumaan hin xumuramne processii hedduu keessa darbeetudha jechuudha. So toward the end of the war dhuma waraana addunyaa lammaffaa irratti wanti mul'atu operation adda addaa arguu dandeenya. Fakkeenyaaf the operation overload, this is the military engagement of the Allied powers against Germany. Isa kana yeroo isaan warri Allied powers jennu kun operationii guddaa humna waraanaa guddaa Germany irratti kan isaan yookiin immoo fudhatan jechuudha. Mo'icha guddaa kan isaan irratti argatan jechuudha. Egaa inni kun gara waraana addunyaa lammaffaan xumuramuuf waggoonni muraasni yerootti hafan, especially the battle of Normandy jennu yookiin immoo northern part of France kan irratti humni guddaan yookiis immoo Jarmaniin akka ishii waraanamuu dandeessu yookiin immoo rukutamuu dandeessu gochuu danda'aniiru jechuudha. Egaa akkuma jalqabatti kaasne 1940 irraa kaasee from the time of 1940 up to the time of 1944 kana gidduutti France to'annaa Jarmanii jala turteetti. Keessumattuu northern part of France kana keessatti immoo 1944 Jarmanii waraanamuu dandeesseetti. Isa kanaan the operation overload jennee waamuu dandeenya jechuudha. So one of the result of the operation overload was another reoccupation of Europe. Reoccupy yeroo jennu gaa kaleessa yookiin immoo waraanaan addunyaan lammaffaan jalqabarraa kaasee gaafa laallu paartii Yurooppii baay'ee Jarmanii weerartee turte. Amma jarreen kun garuu gara waraana addunyaa lammaffaan xumuratti kan deemurraa kaasee garuu reoccupy gochuudha, restore gochuudha. Maaliifii to'annaan Jarmanii jala kan turan biyyoota hedduu gara to'annaa Allied powersitti deebisuudha. Isa kanaan immoo reoccupy jenna jechuudha yookiin immoo irra deebiidhaan paartiiwwan Jarman kaleessa weerartee turte irraa fuuchuudhaan gara Allied powersitti yookiin immoo humni Allied powersi kun akka to'atu gochuu keessatti warri Allied powersi kun roolii guddaa yookiin immoo gahee olaanaa taphataniiru jechuu dandeenya. Inni karaa biraa operation
bagreeshiniidha. Ispeeshaalii as keessattis akkuma laallu Sooviyetii Yuuniyeeniin Jarmaniin attack akka ishiin gochaa turte amma gara dhumaarratti Jarmaniin feelarii guddaa akka ishiin argaa jirtu asirraa hubachuu dandeenya. Akkuma jalqaba kaafne operation overlord irratti warra large powers Jarmanii rukutanii akkasuma Raashiyaan operation kanarratti Jarmanii rukuttee 1944 jechuudha. Already waraanichi gara dhumaatti deemaa jira. Actionii kana keessatti gaa Jarmanii maaltu ishii mudate? Loss of armaments and soldiers. Yookiis immoo meeshaalee waraanaa gahaa yookiin immoo taankiiwwan gurguddoo kan ishiin irratti dhabde akkasuma loltoota baay'ee kan ishiin irratti wareegde hamma garuu Jarmaniin akka jalqabarra ariitiidhaan deemaa jirtu toon taane gara dadhabuutti akka ishiin dhufte asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Yookiin immoo dhuma waraana addunyaa lammaffaa irratti jechuudha. End of the war akkamittiin xumurame waraanichi? It is already even it is continued after the time of VE Day. VE Day jechuun yookiin immoo it is an event that is or the victory day that celebrated by the Allied powers after defeating of Hitler of Germany. Egaa ta'iin kun yookiin immoo VE Day yeroo jennu yerootti walli Allied powers kun mo'icha isaaniitti kabajatan yookiin immoo celebrate itti godhan jechuudha. Because we are the victors yeroo isaaniitti jedhan maaliif humna kaleessa to'annaan addunyaa keenya waliin gahaa ture Jarmanii jechuudha. Isa kana kuffisnee especially Naazii Jarmanii kuffisneerra hamma garuu gara mo'ichaatti deemaa jirra. Kanaaf mo'icha keenya celebrate haa goonu yeroo isaaniitti jedhan argina. Egaa inni kun isa xumuraa miti. Already inni kun 1945dha. Waraanicha ammayyuu itti fufee jira jechuudha. Because the war also continued after the VE Day yookiin immoo erga Jarmaniin kuffisanii boodayyuu waraanichi kan itti fufe. Maaliif jennu Jaappaan humni guddaan Far East keessa kan jiru ganaa jira waan ta'eef yookiin immoo hin mo'atamne sababii ta'eedhaaf inni kun illee akka inni waraana kana booda itti fufe asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. So not only about the VE Day, again also the Soviet Union also celebrated about the victory day, especially in the time of 1945. Egaan kunis already Germany yeroo isaan itti rukutan gabaabumatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So this event also resulted the official surrender of Germany. Egaa yerootti officially yookiin immoo ifatti Germany harka kennachiisan yookiin immoo weeraraan to'annaa ishiin kaleessa biyyoota addunyaa keessaa yoo Awurooppaa keessatti gaggeessaa turte kana yeroo isaan itti fudhatan already Germany to'annaa isaanii jala yeroo isaan itti galchan asirraa ilaaluun ni danda'ama. Inni kun gaa humni guddaan Awurooppaa keessaa qabame Jarmanii jechuun waraanichi already gara mo'icha Allied Powersiitiin xumuramuuf akka deemaa jiru ifatti beekamaadha jechuudha. How the Second World War came to its end? Egaa akkamittiin xumurame waraanichi? Already it was ended when Winston Churchill, that means the Prime Minister of England, Roosevelt, President of America, and Stalin, inni kunis Presidentiin Russia, yeroo isaan agreementii kana Yalta irratti discuss godhan yookiin immoo waliin mari'atan waraanichi gara dhumaatti akka inni deemu taasifame. Maal mari'atu jarreen kun asirratti yookiin immoo Yalta irratti gaafa jennu the mechanism to end the war and discuss about the future or the fate of the eastern part of Europe. Jarreen kun gaa walii galtee Yalta irratti kan isaan mari'atan keessaa waraanni kun akkamittiin xumurame, akkasumallee carraan biyyoota Awurooppaa bahaa keessa jiran maal ta'uu danda'u, akkamittiin waraana kana gara xumuraatti finna kan jedhu irraa kaasee yaani relaxationii yookiin immoo waraana addunyaa lammaffaan akka inni xumuramuuf jarreen kun gumaacha kan isaan godhanii jechuudha. Egaa officially waraana addunyaa lammaffaan treatmentii adda addaa yookiin immoo walii galtee hedduu hin qabu, garuu jarreen kun waraanicha akka inni xumuramuuf roolii guddaa taphataniiru jechuu dandeenya jechuudha. Inni biroo effect of the war yookiin immoo bu'aan waraana addunyaa lammaffaarraa argame maali? Already tokkoffaarratti akkuma beekamu UN'n kan inni hundeeffame jechuudha. The establishment of UN in 1945, the aim of UN yookiin immoo kaayyoo UN inni guddaan to prevent war yookiin immoo to maintain global peace and stability akka ta'e yookiin immoo nageenya addunyaa deebisuuf akka inni hundeeffame keessaayyuu the last charteriin isaa San Francisco irratti kan inni xumurame sanarraa boodatti effectively UN'n kallattumaan international organization ta'e akka inni uumamu. Inni kun waraana addunyaa lammaffaatii boodadha jechuudha. Akkasuma the emergence of global superpowers like USA and the USSR, inni kun gara fuulduraatti keessaayyuu Cold War period keessatti caalatti sirriitti kan ilaalamu kan ta'u, keessaayyuu isaan kun addunyaa irratti humna ciccimoo lamaan ideoloojii adda addaa qabatanii biqilan jechuudha. That means socialism and capitalism jennu.
Inni kun global super powers addunyaa keenya keessatti kan inni fiduu danda'e waraana addunyaa lammaffaatii boodadha jechuudha. Again, the bombardment of Japanese cities or the destruction of Japanese cities like Hiroshima and Nagasaki. Inni kun USA dhaan kan isaan barbadaa'an jechuudha. Garaagarummaa guyyoota sadii keessatti Hiroshima on August 6 and Nagasaki on August 9 1945 magaalonni Jaapaan kun lamaan kan isaan barbadaahanii. Egaa maaliif waldhabdee guddaan USA fi Jaapaan jidduu jiru ture kan jedhu dhimmumanti USA waraana addunyaa lammaffaatti dabalamteef iyyuu aaktii Jaapaaniidha jenneerra. Sababiin ishee buufata doonii Ameerikaa jalaa kan weerarte. Egaa dhuma irratti immoo distraashiniin akkasii Jaapaaniin kan mudate ta'uu isaati. Again, the huge humanitarian and also material destruction. Egaa lubbuun namootaa hedduun qabeenyi hedduun kan irratti distract ta'e waraana keessatti egaa qabeenyii fi lubbuun namootaa hedduun infrastructure adda addaa hedduun keessatti akka barbadaa'u ni beekama. Inni kunis waraana addunyaa lammaffaa keessatti kan mul'ataa turedha jechuudha. Again, the result of the Second World War was about the consolidation or the strength of the power, the process of decolonization in Africa as well as in Asia. Decolonization keessatti yookiin immoo sirni kolonii akka inni badu akka inni relax ta'u waraana addunyaa lammaffaa roolii guddaa taphateera. Maaliif gaafa jennu egaa biyyoonni Awurooppaan waraana addunyaa lammaffaa keessatti yeroo hirmaannaa godhaa turan keessatti miinsii fi tooftaa waraanaa hedduu baratanii galanii biyya isaanii bilisoomsuu keessatti gumaacha olaanaa kan isaan taphatan ta'uu isaati. Inni kun immoo caalattiyyuu sirni gita kolonii yookiin immoo bittaa kolonii Afrikaaf biyyoota Eeshiyaa keessaa akka inni hir'atuu fi namoonni hirmaannaa akkasii gochaa turan immoo biyya isaanii akka bilisoomsuudhaaf fedhii fi wareegama kaffaluu qaban asirraa barachuu danda'aniiru jechuudha. Inni karaa biraa it also marked the victory of the allied powers. Egaa walumaa galatti iyyuu boldly gaafa laallu waraana addunyaa lammaffaan garee kamtu mo'ate yookiin mo'icha eenyuutiin xumuramee isa jedhudha. Egaa inni kun akkuma jalqaba adeemsa isaa keessatti ilaalaa turreyyuu USA waraanichatti dhufuurraa kaasee baalaansii shiftiin gara allied powersitti jijjiirameera jenneerra. Kanaaf gabaabumatti allied powersiin victors yeroo isaan itti ta'an yookiin immoo mo'icha irratti waraanicha mo'ichaan akka xumuran beekamaadha jechuudha. So what were the reason behind this for the defeat of the Axis powers or the challenges? Maali Axis powersiin kan isaan mo'atamaniif kan jedhuudhaaf sababoota adda addaa qabna. Tokkoffaa irratti the balance shift to the allied powers following the entry of USA to the Second World War. Egaa akkuma irra deddeebine USA waraanichatti dabalamuun baalaansii shiftii gara warra allied powersiitti jijjiiruu kan ishiin dandeesse. Inni kun immoo Axis powersiidhaaf challenge tokko jechuu dandeenya. Inni karaa biraa they failed to manage their vast territory. Jarreen sun aggressive powerii ta'anii biyyoota addunyaa hedduu weeraraniiru. Vast empire ijaaran kana yookiin immoo empire bal'aa ijaaran kanarratti to'annaa geggeessuu hin dandeenye. Inni kun immoo weakness itti ta'uu danda'eera. Again also the allies coordinated huge military and finance for the war. Jarreen kun militarii gurguddaa, faayinaansii gurguddaa, baasiiwwan waraanaa hedduu kan isaan sochoosaa turan yookiin immoo xiyyeeffannoo waraanaa kan isaan kennaniifi turan. Keessayyuu militarii faayinaanshalii guddaa maddi galii isaaniillee gara waraanaatti akka deemu kan taasise sababa kanaaf jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoodhaan militarii irratti invest akka isaan gochaa turan. Inni sun immoo deemee bu'aansaa akka isaan victors ta'an yookiin immoo waraana addunyaa lammaffaa kana olaantummaan akka isaan xumuran isaan taasisuu danda'eera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mata dureen keenya har'a gabaabinatti waa'ee course and the consequence of Second World War jedhu kanarratti kan dhaabbatu ta'a. Already qabxiiwwan ijoo kana sadan hubachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Keessayyuu Second World War keessatti almost wal fakkaataadha. First World Wariin akkuma koorsii qabu, koorsii qaba, adeemsa qaba. Koorsii keessatti immoo basic course, immediate course kan jedhudha. Egaa har'aaf mata dureen keenya asuma irratti kan xumurru ta'ee next topic we will continue from chapter 5 about the global and regional development since 1945 kan jedhu yookiis immoo addunyaan waraana addunyaa lammaffaatii booda globally regionally maaltu jira waan jedhu chapter 5 irratti kan waliin ilaallu ta'a. Maatiiwwan Qubee Akaadaamii warri YouTube channelii keenyaaf haaraa taatan maatii ta'aa isiniin jecha. Warri immoo maatii taatan viidiyoon kun yoo isinitti tole share gochaa subscribe gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jechuun dhaamsa keenya. Galatoomaa, turtii gaarii qabaadhaa.